maashaallah meeshaa originally bareedaa kana obboleetti teena haala kanaan hojjadhee baasee fi jira jechuudha. Akkuma isin argitan kana soofaa haalaan bareedaa ta'e maashaallah cidditti jedhee fi quality ta'e akkasuma teebilii isaa wajjin teebiliin isaa illee akkuma isin argitan kana maachii carqii isaatiin hojjetame gubbaan isaa illee akkuma isin argitan kana haala kanaan bareedee akka mastaawatiitti ka'ifu kana dalaynee fi haala kanaan baasnee fi jira. Akkuma isin argitan kana teebiliin isaa kinoo akkana jira. Kana qofa miti majlisa fireemii jechuudha haalaan bareedaa ta'e abbaa 40 hedduu bareedaa ta'e meetirii 12 haala kanaan dalaysisnee fi baasnee fi jirra jechuudha. Isinillee meeshaa yoo barbaadan keessan na dubbisuun irraan faatina warroonni lakkoofsa bilbilaa hin qabne asirra isiniif maxxansee jira jechuudha. Keessan na dubbisuun dandeettanii asumaan viidiyoo kana subscribe like share gochuun irraan faatina ramadaana wal qabsiiste haala kanaan geexii haalaan bareedaa ta'e kana koornarii lamaan irrattu galchinee fi hojjechiifnee fi jirra jechuudha. Asumaan viidiyoo kana subscribe like share akkana gootan kabajaan isin gaafadha hanga xumuraa viidiyoo kana ilaaltan malee bira hin darbina isin fayyada waan ta'eef isin jedha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fu najalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Zulaamaa zirra jirtu bakka jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya kaawwanni qulqulluun Ramadan isin bira jiraatu jecha akkuma isin argitan jechuudha. Majlisa soofaa hedduu haalaan bareedaa ta'e teebilii isaa wajjin qabannee isin dhufnee jirra jechuudha. Akkuma isin argitan kana soofaan kun soofaa baay'ee bareeda kan nama sadi qabatu jira kan nama lama qabatu fi kan nama tokko qabatu inni kun fakkeenyaaf nama tokko qabata kan isin argartan kaafoo kun akkasuma miilli isaa jalli sibiila kana jechuudha. Akkaataan hojjechiifame isaa akkaataan istaayiliin isaa baay'ee bareeda jechuudha. Akka jaalattan abdii guddaa qaba jechuudha. Kararii barbaadaniin jira. Kararii barbaadaniin jira. Isinirraa akka eegamu meeshaa qofa laaluudha jechuudha. Akkuma argitan geexiin isaa kunillee haalaan bareedee haala kanaan irra galee hojjetamee jira jechuudha. Meeshaa quality fi meeshaa bareedaadha. Geexiin gara lamaan irra galee akkuma argitan kana jalillaan isaallee sibiila meeshaa haalaan quality ta'ee fi meeshaa haalaan bareedaa ta'e akkana kana namoonni hajamtanii namoonni barbaadan akkasuma namoonni jaalatanii kootatii keessan dubbisaa isin jenna meeshaa qualityidha. Akkuma argitan kana hundi isaayyuu geetii qaba. Inni kun abbaa lamaati jechuudha. Kan maarkarra ofaaru kuni abbaa lamaati jechuudha. Inni kun ammoo abbaa sadiiti jechuudha. Kuwwan abbaa tokkooti jechuudha. Kanama torba teessu walumaa galatti soofaa baay'ee guddaa ta'e jechuudha. Namoonni jaalatanii isinitti tole kararii isaa kararii biraallee hojjechiratan hin dandeettanii kararii barbaadan jira silvariin jira kireemiin jira gurraachaan jira kararii isin barbaadanii fi kararii ofii keessan isin jaalatanii diimaa bunnitu jira jechuudha. Diimaa iigallee barbaadan kararii isin barbaadanii fi isin feetanii jira jechuudha. Isinirraa ka eegamu garuu diizaayinii kana hoo jaalattan qofa jechuudha. Teebiliin lenkama isaatii kanooti jidduu keessa jira. Maashaallah teebilii baay'ee bareedaa ta'ee fi carqii isaatiin hojjechiifame kana akkasuma argitan kanatti gubbaan isaa inboxii ta'ee jalli isaa ammoo carqii isaatiin haala kanaan dalaynee qopheessinee jirra. Obboleettiin teenna haala kanaan barbaaddee haala isin barbaadde san hojjannee qopheessinee fi jechuudha. Isinillee hoo jaalattanii yoo isinitti tolee koottaa ajajadhaan uraan isin jedha. Warroonni filannoon keessan Zulaamaa ta'e warroonni hordoftoota kiyya taatanii hundi keessan filannoon keessan Zulaamaa ta'e meeshaa akkana fakkaatu meeshaa quality meeshaa originally kana na biratti ni argattanii isin jedha. Meeshaan obboleetti teenna kana qofa miti meeshaa biraallee hin jira jechuudha. Wanti irra deebi'ee isinitti mul'isuu barbaadu meeshaa kana jechuudha. Meeshaa quality ta'uu isaa akka sirrii hubattan barbaada jechuudha. Carqii isaa ta'ee akkaataan hojjechiifame isaa akkaataan hodhame isaa wanta hunda wal bira laallama mira yoo laallamu waan tokko miti. Fakkeenyaaf carqii bichaan hin laallamu hodhaalleen hin laallama akkasuma istaayiliin isaa seeraan eegamee hojjechiifamulleen hin laallama. Xankaarinnatiin isaa baay'ee xankaaraa ta'e jechuudha. Jabaa baay'ee kan xankaaraa ta'e namoonni meeshaa kana jaalattanii isinitti tolee filannoon keessan meeshaa kana ta'e kararii ka barbaadan isin godhadheera. Kana godhachuun dandeettanii kana qofa miti jechuudha. Majlisa illee jechuudha. Fireemii tu qabdi jechuudha. Majlisa fireemii akkuma isin argitan kana meetirii 12 guutuudha jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah baay'ee bareeda. Garuyyuu akka jalaa hin awwaarofnee fi waan bubbultuuf jecha akkuma isin argitan kana kinooti waraqaadhaan shaffannee fi jirra jechuudha. Namoonni isa kana meeshaa kana jaalattanii filattanii dhuftanii nurraan ajjachuun ni dandeettanii isin jedha. Akkaataan meeshaan keenya akkana fakkaata isin jedha. Majlisni kun majlisa baay'ee quality ta'e akkasuma geexii kana jechuudha. Ramadaana wal qabatee kinooti isa kana ofirraa qaba jechuudha. Namoonni hajamtanii namoonni jaalattanii koottaa jedha isin jedha. Lamaan irraayyuu qaba koornarii lama qaba koornarii lachurraayyuu hin qaba jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaalladha koornarii lama qaba koornarii lachurraayyuu hin qaba jechuudha.
meeshaanis meeshaa quality fi meeshaa originalii kana namoonni hajamtan kootaati ajajadhaa sinin jedha inni kun fireemii waan ta'eef fireemii maan ajajama yoo anuneemii ta'e anuneemii maanis ni ajajama geexiin kun illee jechuudha meeshaa akkana fakkaatu meeshaa babbareedaa kana yoo barbaadanii ajajattanii nu biratti ni argattu sinin jedha filannoon keessan qofti zulaa haa ta'u malee wanti na biraa dhabdan hin jiru meeshaa originalii meeshaa quality akkana kaaniini ofii kennaa isin qopheessina isin jenna garuu bakka isin barbaadan hunda ni geessina darajaa lama qaba jechuudha akkuma sarargitan kana sadaffaani kageexin irra taa'e kana nu ka jirru naannoo Oromiyaati garuu naannoo Oromiyaa ka ta'e hundumaayyuu isiniif geessina eessarta warri jettan bakkuma hundaan geessina bootaan hundaan geeffamu hin jiru jechuudha namoonni hajamtanii namoonni bitachuu barbaadanii akkasuma namoonni kaachuu hajamtanillee kiraayoo barbaadan kaayadhaa isin jedha meeshaa originalii quality akkana kanneen ajajachuu barbaannaan filannoon keessan zulaa haa ta'u sinin jedha meeshaan kennarraa akkana fakkaata akka jaalattan abdii guddaa qaba namoonni barbaadan keessan dubbisuun irraanfatina lakkoofsa bilbilaa kennaa duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti telegiraamii waasaappiidhaan argachuu ni dandeettan sinin jedha ammallee lakkoofsi dabalataa duwwaa 919 irratti illee ni argattan isiniin jira waasappii ta'ee telegiraamii ta'ee daayirektii ta'ee kanuma jechuudha kan ittiin fayyadamu iimoolleen kanuma garuu baay'inaan kan argattan waasappii fi telegiraamii irratti akkasuma warroonni meeshaa na biraa qabdan meeshaan keessan isiniin baane waluma duraa duubaan isinii baasa waan ta'eef obsaan eeggadhaa isiniin jira wal duraa duubaan waan isinii baasuuf jecha isa biraa namoonni ajajachuu barbaadan illee meeshaa faannicharaa meeshaan akka malee qaalaa jira akka malee waddadaa jira namoonni ajajachuu barbaadan yeroodhaan ajajadhaa isiniin jedha yeroo hin gubina dafaa ajajadhaa waan gammana dhageeffataniif